الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دعوة سجنتا تي في أفريقيا دا سجنتا كينيا اتفوفا بعد بقناتي والتي ديبنه بقى ربين سنيسي أنجا واني كينيا قردف تنجد على سجنتا كينيا وين هي أمد بتاتوري سعيد وان أجرتي الرت والجرجار وبيف الرت والجرجار كان دبنيجي كذا بيفني سوني باي لا تقول لما جنة وان حجنا الرت الأبتو ميتي قرونه وان برباد كساته نمني خير الرت أكف كينيا تفرني نمني كار رب الرت والمامور له والها جرجارتي أكو مثلا اللي ركوا أجرتي حواس لكينيا كابوكوني ركوا فكيدا فإني نباتها دنيا هنكابو نم كان جرجارو أجرتي إساجارو isa ijoollee barsiisu nyaatalleen isa gargaaru namni kanarratti agartee yeroo kaan ollan oduu quufee jiruuti ollan isaadha agartee dhabee osoo waan tokko nyaanne akkasitti bulan saniifuu nabii waan sanirraa dubbatanii namni agartee ofiisaati quufee ollan isaa oduu agartee beelahu bule imaanan qabuu jaan agartee saniifuu namni wal gargaaruudha waan cinqii hundaa'u keessattuu wal gargaaruudha barbaachisa jecha hawaasni kamiyyuu بعد ما كان دبني بفا والجرجارو دبني وني برباتشسو مالي والجرجارو كينيا كان وني نوشمسو يوكا نوجبيسو دنده والجرجار سو مكانا وني جرا مالي إني يوجني نمني توقف كده فاني أما يو سينجر جارجده وان أكن ما نملي فاكأي سينجر جارو نما كان مالم بيك جاء نمني كون ونين أني كنوف كونه وان الرجيسو هم بيكو جاء سنيفه نما كان جرجارو داف wanni nuhi sadarkaan yookaan tarkaanfiin nuhi fudhatuu barbaachisu wanni gargaarsa kana cimsu maalii jennee yookaan dubbatuu barbaannu taate maal jettamee isin asirratti karaa wal gargaarsaa jabeessuu jechuudha. Wal gargaarsa kana akkamitti jabeessuun danda'ama? Akkasii. Wal gargaarsi kun akka jabaatu godhuudhaaf. Tole. Maal godhuudha? Tokkoffaa wal gargaarsi kun akka jabaatu godhuudhaaf wal beekuu qaba nama. Wal beekuu. Wal baratu jechuudha. Wal beekuu jechuun wal baratu. Tole. wal beekuun eega wal baratanii dhufa wal baratu yoo jenne wal baratuun beekamaadha nama tokko dhayxee isa barattee inni si barate yoo jedhe namni yoo wal baratee jedhe maarre rakkoo walii beeka jechuudha rakkoo walii beeka yookaan yoo inni fakkeenyaaf namni hundi rakkoo fi namatti mul'isu rakkoolleen irraa mul'atu nama garii nama ofs akka malee qabu jira nama of gadi buusee namatti gadi himatuun barbaanne jira namoota akkanaa kan ati yoo rakkoo isaa keessa wal barattan immoo rakkoo isaa hin beektu ofuma keetiin kanaafuu karaa wal gargaarsa ittiin jabeessan tokkoffaan wal baratuudha jechuudha obboleessa keetiin fira keetiin nama biyya keetitiin gartee yookaan immoo gartee nama muslima akkuma nama biyya hundaatittu nama tokko dhuftee itti gaafatuudha wal baratuudha gaafa wal barattanii jettan isa gargaaru jaalalum wal gargaaru dhufa jaalalli wal gargaaru illee nu dhufti ammas rakkoo isaa beekulleen asirraa dhufte jechuudha yoo waliin beeyne taate namni akka namummaatitti namni nama gargaara garuu gargaarsi nama beekan rakkoo isaa keessa beekanii godhaniif ka eegaa wal jaalatanii wal baratanii walii godhanii fi gargaarsi gaafa nama itti dhufanii akka namummaatitti gargaara wal tara kanaafuu tokkoffaan wal gargaaru jabeessuudhaaf wal baratuudha jechuudha amma wal beeku yeroo jennu amma hawaasni waan jijjiirama jira Said wanni nuyi beekuu qabnu hawaasa keenya amma yeroo amma wanni dhufu kanarratti wanni adda addaa jijjiirame teknooloojiyaa wanni haaramni dhufe namni hundinuu moobaayiluma bilbileetum wanni ja'a malee firuma sattuu hin deemu yookaan abbama sattuu hin deemu akkuma kanallee magaalaa waan adda adda jira namni tokko oduu asutti jiraatu ollaa isaadhaa hin beeku waliin gaafatanii namni hundi dalagaadha jedha agartee akkasitti waan deemu jira ummanni akkanatti haala amma jiru kanaan namni hundinuu fiigee dalagaa isaatii bahu malee akka durii isaan walirra deemanii eenyu dhufe ganda keenya kana eenyu gale ganda keenya kun namni haaraa dhufe haaronni kun akkami jedhee wal baratuu sun hafe ummanni mee waan san dhiisuudhaaf maal godhuu qaba ani yoo fakkiidhaaf ollaa tokko dhufe yoonin haaraa ta'ee itti gale ollaa san isaan dhufanis la dubbisuu qaban turanii bar nama haaraa dhufe kan haaraa baga dhufte eessahii dhufte jaanii waliin ta'anii isalleen akka ollaa keenyatti abshir waa hundaa osoo waliin jirra jaanii wanni jaan garuu inni deemee akka ollaa haaraa dhufetti ummata kanalleen yoo ziyaare lammeessaa hin dhufan isaan ittiin dhufan isaanunatti hin dhufne anuu deemee maal warbaradha jee innilleen akkasumatti ta'aa jecha wanni akkasii sun akkamitti hafuu qaba
maal godhuu qabna namni haaronni tokko illee yoo dhufe warri ollaa sun maal godhuu qaba ammoo warri ollaa nama haaraa dhufe san maal gargaaruu qaba maal godhuu fi qaban akka wal baratu ta'an kuni baay'ee ummata muslimaa biratti baay'ee salphaadha maaliif jennaan ummanni muslimaa bootaa itti isaan itti waliin ga'utu jira tole fakkeenyaaf jamaa'atti wal geetta jamaa yoo jenne masjidatti salaanni yeroo 5 jechuudha fakkeenyaaf namni kun hojjetaa wayii yoo ta'e kan dhaqqabne yoo ta'e yoo diqqaate yeroo 5 keessaa tokko ni argama maghribaa fi ishaa subii ni argama yoo hunda dadhabe subiin dhabamu mana ofii waan jiraatuuf achitti baratuun ni danda'ama ammallee jum'atu jira guyyaa jum'aati irratti illee baratuun ni danda'ama ammas ciida jira gaafa ciidaa san namni wal dubbisa yeroo san illee baratuun ni danda'ama amma san malallee immoo yoo manuma isaa kanatti dhayxee dubbiftee nama haarawaa dhufe tokko salaama itti qaraatee nagaa gaafattee ollaadha haqa sirraa qaba waan ta'eef abboon ollaa taane akkam maqaan ka'een jettee gaafattee walitti dhufeenya akkasillee uumuun ni danda'ama kuni karaan walitti dhufeenya uumaniin baay'eedha jechuudha garuu namni kana gartee itti yaadee hojjechuu qofa malee karaa walitti dhufaniin baay'eedha jechuudha waan namni hundi isaatu karaa wal qunnamtii godhee wal dubbisuun karaa walitti dhufee wal gargaaruun namni hunduu ni beeka jechuudha kanu dubbanne kun immoo qajeelcha gartee akka namni gartee itti gargaaramee waan duraan ofii beeku sanitti eda'atee jedhuuf malee kana namni ni beeka maal jechuu barbaada sitti ummata muslimaa biratti bootan itti wal ga'an hin jira jechuu barbaadeeti akkasumas lammaffarratti wanni wal gargaarsa cimsu haqa walii beekudha kuni baay'ee barbaachisaadha jechuudha hawaasni tokko haqa walii wal beekuun qofti gahaa miti ani wal beekee nama tokkoon wal beekee haqa narraa qabaa yoo hin beekin akkamitti gargaara isa gargaaruu hin danda'u tokkoffaan wal baratu lammaffaan haqa narraa qaba namni kun jechuu beeku haqa kana eessaa beeka namni kun haqa narraa qaba jechaa eessaa beeka kana shari'aa islaamattu barsiisa jechuudha hayxi muslimaa gartee aga jahaa fa'a lakkaa'ee sanii olillee hadiisa biroo keessatti lakkaa'ee san keessa salaamatu irratti salaammatu yoo inni gartee dhibame gaafatu haqa isaati jecha haqa isaati muslima tokko yeroo agarte dirqama jechuun haqa yoo jennu amma dirqama inni sirraa qabu jechuudha waan fedha keetiin ati hin godha yoo barbaadin dhiisa jettu odoon ta'in kuni waan dirqama yoo waan ati dhiifte rabbi irratti si gaafatu jechuudha namni fuula silaalu malee salaamta sitti hin jiru yeroo ammaa kana kanaafuu irratti salaammatuun yoo dhibame gaafatuun yoo inni gartee ammallee du'ee jedhe bakka du'aa san geessanii awwaaluun irratti salaatuun dhiquun kunniin hundi isaa hattaa yoo inni haxxifatee alhamdulillah jedhe yarhamukallaa jechuun kun hundi isaa dirqama kan ammallee yoo inni si waame cidha irratti yoo inni si waame gammachuu birooti irratti yoo inni si waame yaamsa isaa san awwaatuun dirqama inni ani fakkiidhaaf namni inni yaamu kuni nama agartee sadarkaa guddaa qabu tahaa hawaasa keessatti abboo gurbaan nu waamee eessa nu kaahuuf eessa nu teessisuuf jedheetuma yaamicha akka salphatti dhiisee waan akkasii san dhiisa beekta garuu haqa isaati dirqama isaati dirqama isa balleessa jechuudha inni dirqama isaa balleessa kanaafuu maal jechuu barbaada sitti waan nama tokko gargaaru akkamitti cimsina yoo jenne namni tokko namoonni akka haqa walii beekan godhuudha tokkoffaa namoota hunda itti himne namni gartee haqa akkana sirraa qaba ollaan namni firummaa irraa qabdu haqa akkana sirraa qaba jennee haqa kana yoo barsiifne yookaan immoo namni itti yaadee yoo barate gaafa kana wal gargaaruun salphaadha fakkeenyaaf namni ilma ofiitiif haadha warraa ofii yeroo gargaaru yeroo nyaachise yeroo obaasu odoo jaalalli qalbii kafiruun mallee jirtu haqanarraa qaban ana malee homaan qaban wanni isaan qaban carraa takkitti ijoolleen tuni yoo ani nyaachisuu dhiise ciiftee du'u malee waan biraan qabdu eenyu irraa gaafatama yoo jarri duute ana irraa gaafatamami ollaan kiyyallee anaa itti aanu kana malee yoo waan biraan qabaatiin ana irraa gaafatama yoo namni biroollee attaa gargaare bakka gargaaruu dhabe saniin namni irraa gaafatamu ana gaafa wanni akkasii argame tasgabbiin nageenyi biyya keessatti fakkeenyaaf odoo qabeenyi kee alatti argee waraabessa jala argee horii kee jechuudha namichi kun hin dhiisa hin gata achitti hin gatu maaliif waan isaati nyaata jira dhuga jira yoo immoo gartee ammallee qabeenya kee waan akka qarshii bootaa tokkotti arge
yookaan ofiifuu hin fudhata yookaan namni biraatu waa fudhatu abbaan fedhe aballeessu hin jedha hin jedhu maaliif hin jennu haqa kiyya naa guute wanni hin barbaadu maali inni wanni biroo hin barbaadu yoo nama gartee haqa barbaadu yookaan nama miidhuu barbaadu yoo hin ta'in kanaafuu ati haqa isaa san beekuun dirqama jechuudha akka muslimaa beekuun namni hin beekne illee gaafatee ollaan kiyya maal narra hatta ollaan muslima hin ta'in muslima yoo jenne nuti amma muslimni kan hawaasa muslima yoo hin ta'in haqan qabu jechuu miti hundi isaatu ollaan kafiraa ta'ee muslima ta'ee kafiraatu jira muslima ta'ee kafira hin ta'intu jira ammallee muslima kan ta'in kafira illee hin ta'intu kun hundi isaatu sadarkaan haqa ollummaa walirraa qaba jechuu kanaafuu haqa walii hunda isaatu haqa isaa beekuun barbaachisaadha jechuudha ammas asitti tokko waan guddatu hafe ajrii rabbirraa argadha jedhe ammallee ajrii rabbirraa argadha jedhe rabbirratti hassabata bootaan tun immoo bootaa cimtuudha maaliif bootaa cimtuu taate namni tokko yoo kaayoo hin qabaatin nama gargaaruu hin danda'u ani amma fakkeenyaaf yoo kaayoo qabaadhe yoo namicha kana waa godhe rabbi anaanaa waa godha yoo namicha kana gargaare rabbi anana gargaara jecha yoo rabbiin bira kaayadhee jedhu taate na gargaaruun nan dhibu maaliif jenna fakkeenyaaf ani qarshii takka yoo isa namicha kana har'a kenneefi namichi kun yoo sooqiddaan bitate yoo buna sooqiddaan qabne akkan dhuyne qarshii takkittii sanii yoo sooqiddaan bitate buna mi'aayaa dhuge yookaan nyaata mi'aayaa nyaati sooqidda san itti godhatee rabbiin biratti akka salphatti ilaalamu garuu sooqiddi nu biratti akka waan rakkasaa waan tokkooti kanaafu isima takkitti yoo kenneef rabbiin bira hin argadha yoo jedhe kanumaan waan guddaa argata akkuma nabiin alayhi salaatu wasalaam jedhan man farraja an muslimin kurbatan farraja allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyaama namni muslima tokkorraa agartee cinqaa tokko isa baase rakkina tokko isa baase duniyaa kanarratti rabbiin agartee cinqaa akhiraadhaa cinqaa agartee jabaa san kan gaafsan agartee qarshiin hin bitamne yookaan firummaadhaan cinqaa san keessa bahuu hin dandeenye qabeenyaadhaan yookaan aangoon kan bahuu hin dandeenye guyyaa san keessatti rabbiin cinqaa sanii isa baasa jechaadha saniifuu inni yeroo waan san kennu rabbi biraahiin mindaa argadha jedhee hasabatuun waa guddaadha jechaadha waa guddaadha ammallee kun maal godhare karaa wal gargaarsaa ka jenne kana cimsa jechuudha maaliif jennaan namichi kun sodaa namaatiif mika kennaa jiru yookaan inni natti dhufeefi miti yookaan inni natti dhufeefi miti inni maal barbaada wanni inni barbaadu rabbiin bira waa kaayatu barbaada jechuudha kanaafu ammas akkasuma jireenya gartee hawaasummaa cimsuudha namni gartee akka kophaan deemne namoota wajjin gartee ummata wajjin jiraatu cimsuudha ummanni akka walitti dhufu taasisuudha wal gargaaruu karaan itti waliin gargaarsa cimsan ummanni akka walitti dhufu taasisuudha amma duratti namni jechuun amma ugaa akkana jennu cimsuudha yeroo jennu ummata akka hawaasni wal gargaaru cimsuu ugaa jenne jecha bareedaadha jecha jabaadha namni waan kana dalagu eenyu namni waan kana dalagu eenyu yoo jedhe deebiin kana akka waan kana cimsa tokko ummata muslimaa hundarratti waan kana cimsuun dirqama jechuudha keessan immoo keessan wanni sirritti irratti warra beekumsa qabu akkas warri beekumsa qabu jireenya hawaasummaa jireenya adda addaa kan odoon ta'e walitti dhufanii wal gargaaru ammallee gartee waan akkasii kana yoo jabeessite namni yoo walitti dhufee jedhe wal jaalata yoo walitti dhufee jedhe rakkoo walii arga yoo walitti dhufee jedhe wal gargaarsu waan wal gargaarsatu dubbata jechuudha kanaafuu reefi maal jennee namni ummanni muslimaa bootaa salaatatitti bootaa gartee iidatitti bakka adda addaatitti wal ga'uu hin danda'a jennee kana qofa odoon ta'in wanni biroollee hin jira keenyaaf namoonni tokko walitti dhufa amma biyyi tokko aadaa qaban aadaan isaanii buna walitti dhufanii dhugan nyaata walitti dhufanii nyaatan gidee soomaa fa'a akkas waliin faxaranii namoonni akkasii sun fakkeenyaaf walitti dhufeenya bareeda uumuu danda'an jechuudha fakkeenyaaf gaafa namichi sun gaafa buna san namichi dhufeen dhugin akkuma bakkee salaatatti illee wal gaafatan ebalu bunarraa hafee har'a maal ta'e jedhan kana jechuun ummata keenyaan isin wal gaafatumaan buna dhugaa oolaan hojjetinaa jechuu odoon ta'in yeruma ofii dhuydu san namni tokko si wajjin namni ollaa dhufee yoo si wajjin dhuge yeroo mara aadaa godhattanii atillee buna isarraa yoo dhuyde yookaan immoo nyaatallee haa ta'u homaa walitti isin qabu isin gartee namni waanuma gartee waan haraaman ta'in irratti karaa wal geettaniin fakkeenyaaf buna jenna malee karaa waan haraaman ta'in irratti nama kanaan wal geettanii yoo qabaattan karaan kun baay'ee wal gargaaruuf nama gargaara jechuudha ammallee maali amma yeroo san jennu akka gartee hawaasni tokko
wanni isaanii wal jabeessuudhaaf hawaasni tokko akka wal gargaaruuf wal jabeessu yeroo jenne maatiin fakkiidhaaf ammas irratti maatiin wanni guddaa qabaa sadarkaa guddaa qabaa waan guddaa taphatuu danda'a jechaadha. Maatiin yeroo ijoollee isaa guddisu maatiin yeroo agartee abbaa warraa haati warraadha ijoolleen yeroo jiranii isaan keessa facaasuudha jecha nafsi isaanii keessa namni akka wal gargaaruun hagam akka barbaachisaa ta'e hawaasa tokko wanni guddisuudhaaf barbaachisaa akka ta'e kanallee facaasuu hin qaban jechaadha. Akkuma sanillee sheekoleelleen agartee masjida keessatti illee bakka walgahii adda addaallee waan akkasii san geessu warri guguddoonni wanni daldala kan dalaganillee wanni adda namni hundinuu waan kanatti itti gaafatamummaa qaba jechaadha. Waan kana jabeessuudha. Gaafatamummaa uummata hundaati. Keessanuu warra barate itti gaafatamummaa guddaa qaban jechuudha. Yoo san wanni hin dalagin namni hundinuu adda addaan faca'e rakkoo guddaa dhufa jecha akkuma nabiin alayhi salaatu wasalaam jedhe innamaa yaakulu dhiibu min al-ghanam al-qaasiya jedhan agarte. Zi'ibiin wanni yookaan agartee waraabessi kan nyaatu yayyiin tokko kan nyaatu wanni bichi jirtu malee wanni qobaa jirtu yookaan hoolaa adda deemtu nyaata malee hoolaa keessa yoo timte ishii tuquu hin danda'u jecha. Fakkiisaaf wanni namni nabiin alayhi salaatu wasalaam nu dhaheef agartee namni walaa gargaaru addaan faca'uun badiisa. Duniyaa kanarratti illee bu'aan hin argamu. Akhiratti illee akkuma san badiisa rakkoodha. Sanifu wal gargaaraa jecha kanarratti wal gargaaru hawaasan akka wal gargaaru wal jabeessaa jechaaf nabiin alayhi salaatu wasalaam nu dhaaman jechaadha. Akkasumas jechi kee sirriidha. Asirratti wanni isaan jedhaniif ifaadha. Namni adda deemu waan badaa fi waan yarallee adda hubatuu hin danda'u yoo uummata tokko ta'ee walitti mari'ate. Kanaafuu shayxaanni illee akkuma yayyiin waan hoolaa adda deemtu nyaattu shayxaana fi namni waan hin taane hin deemullee uummata addaan faffaca'e nyaata jechuudha yookaan immoo injifatuu danda'a jechuudha. Kan biraa akkasumas qalbii ofii qulqulleessuudha jechuudha. Qalbii ofii qulqulleessu yoo jenne wal gargaaruu danda'u ufate qalbii kee qulqulluu godhu. Qalbii kee qulqulluu godhu jechuun waanyoo dhiisi. Nama hamatuu dhiisi. Nama addaan muruu dhiisi. Ebaluu akkana ebalu akkasi waan adda addaa yoo dhiifte qalbii tee tana uummata hundaaf qulqulleessite garaa kee keessa duraan namiidhee ture gaafa aangoo qabu garaa kee keessa jibbaa balleessuudha jechuudha. Yoo garaa kee keessa jibbaan waanyoon jiraate yoo ammallee garaa kee keessa nama addaan kutiinsa jaalatuun jiraate nama gargaartee hin dandeettu. Kanaafuu kanarraa qulqulloofne yoo jenne wal gargaarsi in jabaata jechuudha. Nu jabeessaa dhufaa jechaadha. Daawwattoota sagantaa TV Afrikaadhaa sagantaa keenya asirratti xumurra. Inshallah hanga sagantaa biroo irratti wal geenyu nagaan nu turaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.